nagammachiisa chache nagammachiisa nafarfachiisa afurisa nafarfachiisa maqaisa deebi'ee mul'atee mootummaa isaa sagarsiisu sanaan cimsee singorsa dubbicha lallabi kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'ee argami nama balleessaa isaa hubachiisi ifadhu obsa hundumaan gorsi barsiisis barritti namoonni barsiisa sirrii fudhachuu jibban dhufuuf jira bara sanas akka hawwa isaaniitti barsiisota wanta gurra isaaniitti tolu isaan barsiisan walitti sassaabbatu isaan dubbii dhugaa dhaga'uu irraa garagalanii gara mammaaksa amantiitti goru ati garuu waan hundumaatti gara itti gortu beeki dhiphina obsaan baadhu hojii lallabaa wangeelaa hojjechuun ta'uuf hojjedhu hojii itti argatte guutummaatti raawwadhu ameen malakkoomsa shaniitti kanan dubbise yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'ee argami ameen kadhannaa haleluuyaa paralamaadiyaa galanni fulfinni guddaan irra waaqaaf lafaatti siif haa ta'u aangoo keef si haa galatu gooftummaa keef si haa galatu harka kee nu gidduu jiruuf si haa galatu hojii aangoo hojjechuuf jettu kanaaf si haa galatu abaarsa jireenya keenya irraa cabsituuf si haa galatu waan baattee nu fiddeef si haa galatu sa'aatii kana araarri nuuf haa ta'u dhiigalma kee Yesuus Kiristoosiin araarraa ta'u haleluuyaa nama hundumaaf fuula araaraa kee deebisi 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 nama hundumaa afaan isaa galataan guuti galata kee nuguuti galata kee nuguuti galata kee nuguuti nuguuti galata kee nuguuti galata kee nice nuguuti galata kee ililleedhaan nuguuti ililleedhaan nuguuti ililleedhaan nuguuti utuu lallabnuu ililleedhaan nuguuti utuu dhaggeeffannuu ililleedhaan nuguuti utuu barsiifnuu ililleedhaan nuguuti utuu hojjennuu ililleedhaan nuguuti utuu si dhaggeeffannuu ililleedhaan nuguuti ergamoonni seexanna waraanaman garaa lafaa jalaa waraanaman irra lafaarraa waraanaman samaayii kana jalaa waraanaman qaqawweessa hin dandeessa ergamoota dukkanaa xaragi ergamoota lusifer xaragi ergamoota xibaaraa xaragi qorichaaf digittiin xaragi lafa kanarraa nu gidduu ibidda kee deddeebi wangeelli nutti dubbatu yeroo wangeelli dubbatamu laphee namaa keessatti inni kuufame dhammarrata hagangalu afurri jibbaa waraanamu sosochooyi lafa kanarraa afura qulqullu sosochoo kee dhageessisi seexana waraanuudhaan dhukkuba fayyisuudhaan jaamota banuudhaan dadhaboota haaressuudhaan milikkita jiraachuu kee agarsiisi utuu namni namatti bu'in namni kufee keessaa hurramaan asokku waan bariisaa ibiddaan lafa isaa ibiddaan qilleensa isaa fudhatan ibiddaan sagalee isaa jila gaamu abidda ta'ee gurra isaanii aseen namni tokkollee hafuuramaa baate baqatee bahi balbala kanarra eegduu billaa qabate kaa'eera balbala kanarra kaa'eera dhibaarri nama tokkollee fuudhee bahi maqaa gooftaa Yesuusiin qabeera eenyullee ba'aa fuudhee dhufee fuudheen galin ibiddi ba'aa namarraa harcaasu hababa'u abiddi tokko abiddi wangeelaa kana waan hojjettuuf si dinqisiifadha maqaa isa awwaala dhiige gooftaa keenya Yesuusiin yeroon bara keenyaa kun maal fakkaata haalli bara keenyaa kun maal fakkaata inni mee gara keenya taa deebinu maaliif har'ammoo nutti dubbata waaqni waa'ee kana
Maal jechuu barbaade Waaqayyo? Maaltu fuula keenya dura jira laata? Barri keenya namaa kun maal fakkaata? Gaafa ilaallu lafuma jirru. Warri waajjira kee hojjettanis of ilaalaa. Warri barattanis of ilaalaa. Warri tajaajiltanis of ilaalaa. Namoonni daa'ima mana kee guddisanis of ilaalaa. Namoonni hojii humnaa hojjettanis of ilaalaa. Wanti bakkeera irraa dhagaa jirru maal fakkaata? Hin barbaachisonni Paawulos Timootewoos hin jedhe kun bara keenya keessatti ulaataa dubbii kun akkeenu yaa Timootewoos yeroo qabdutti fayyadamii bor Waaqayyo beekaa'edha. Har'as Waaqayyo waan akkeenu natti fakkaata. Dhaloonni baay'ee yaada garaa isaanii duukaa luucca'aniiru. Dhaloonni baay'ee barsiisa yaada garaa isaanii duukaa sokkaniiru. Dhaloonni baay'een itti gammadanii filataniiru. Wangeelli warra yaada garaa isaanii duukaa luucca'anii ni morma. Wangeelli warra wangeelicha isa dhugaa amanamaa kana ofitti hammatan qabatan dubbisan beekan dhaggeeffatan barsiisanii baratan barbaada. Wangeela waan biraa baay'een barbaadu. Waanti funaanuun hin barbaachisu. Wangeela dhugaa kana dhageessuuf si waame. Waamichi Waaqayyoo inni walii galaa inni kun wangeela dhugaa kana dhaga'uudha. Wangeela jireenyaa kana dhaga'uudha. Wangeela ulfinaa kana barsiisuudha. Wangeela ulfinaa kana barachuudha. Namni hundinuu waamicha tokkoffaa yookaan waamicha walii galaa kan argate hundinuu wangeela lallabuun dirqama isaati. Beekottaa wangeela dhugaa kana lallabaa jirraa laata? Moo yeroo eegaa irraa? Namoonni baay'een yeroo barsiisa isaanii, yeroo karaa isaanii, yeroo barumsa isaanii, yeroo Waaqayyoon dhugaa ba'an hin qaban. Yeroo mijataa eeggatu, sa'aatii mijataa eeggatu. Waan silaan gargar baasee asirratti immoo yaada. Namoota qophaa'anii mul'atin dhaban yookaan namoota qophaa'anii mul'atin jira warri jennu ayyaana Waaqayyoo argataniiru. Yookaan waamicha lammaffaa waamicha addaa isa argataniiru. Waamicha addaa kana argatanii garuu dhugaan ba'an. Wangeela barataniiru. Baratanii ta'anii mataaraas waldaa keessa. Dhugaa wangeelaa beekaniiru. Beekanii ta'anii mataaraas. Waaqayyo immoo warra akkasiin hin barba. Barattee akkati mataaraaftu miti. Barattee akkati biyyaaraaftu barbaada Waaqayyo. Ameen jedhigaa. Ameen jedha. Rafina dammaqa ameen jedha. Barattee akkati biyyaaraaftu barbaada Waaqayyo. Barattee akkati gabaasee dhalaaraaftu barbaada Waaqayyo. Barattee akkati dhiibbaa'uuftu barbaada Waaqayyo. Akkati barsiiftu barbaada Waaqayyo. Erga ayyaanni sitti kenname maaliif kaatee dhugaan baatu? Guyyaa Waaqayyoon eega. Maaliif kaatee barsiiftu? Guyyaa Waaqayyoon eega. Maaliif damaan tajaajiltu? Guyyaa Waaqayyoon eegaa jira. Yeroon isaan geenye qo'aa yeroo dhufaa guyyaa tokko nan tajaajilaa. Warri kun warra qophaa'anii mul'atin hafan. Warra seetanna fuula Waaqayyoo fakkaateetti taphatu. Dibamaniiru. Waamicha argataniiru. Dubbachuu danda'aniiru. Garuu hin dubbatan. Arraba isaaniirraa lugamaa jira. Wangeela kana dhugaa ba'an. Sodaatti hirkatu. Hafuura sodaatu isaan keessatti galee jira. Isaan kana yoo gaafatan guyyaan tokko dhufaa qoynan tajaajilaa bar tokko. Warri jiraatti duran immoo keelu anduun koo qilleensa dinqiidhaan nana jecha qilleensi na dhagaa'e. Ani koo lafarraa isaa ture iddoo aarsaatti dinqiin hojjechaa ture. Ammoo maal ta'e ture duute bayyaatti. Maal takkatti raafne godhe yaada. Maafutuun naqin galte. Galgala bareedaa moo ganama bareedaa wayya ture. Maaliif ganama bareeddee galgala duute? Dammaqi maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Kun yeroo miti jedhinnaaf hojjedhu siin jedha Waaqayyo gooftaa. Ameen haleluuyaa. Duri kwaan tajaajilan gashuun jedhu. Ani baay'ee tajaajilame. Waldi akkasii kwaariin ture. Waldi akkasii waala qarroo. Waaqayyo si tuffate moo si tuffate. Moo iddoo aarsaatu si tuffate. Maal taatee galtee hiriira keessaa? Maaltu hiriira keessaa duubatti si deebise? Akkasiin jedhu wangeel. Hidhattee irra fikka hidhanne dhaturra fuusiin jedha wangeelli irra. Kai kun yeroo miti jedhinnaaf hojjedhu siin jedha wangeelli. Ameen haleluuyaa. Kun yeroodha.
تجاري كاينا وجنو سيجرا وقلي بايه كenya wonder benarana ani kochi mature ani kota jaji nature malugash inni tuera akajuni atindi kalesa tayaje to duru betta isarani tayaje le mojurta ni tina raga ruderi da sila kauni kalesa hakamera fula wakayodwa karatti debiteka fiktota yolatan dafkani dabani waan baay'ee keessa ba'anii dhaqanii sarara kutuudhaaf hamma kanaaf hamma kudhatteenaan biddiranii machaanii yoo kufanii hin lakkaa'amuuf gidduutti ba'eedhamu. Tarkaanfii tokkittiidhaaf yoo isaan kuman gidduutti ba'eedhamu gidduutti baate hiriira keessa. Utuu tajaajiltanii dugda duubatti kan sokkitan mammaaksa amantii barbaaduudhaaf. Urgeelli wal sosoo waan jedhu walitti maa'eedha. Utuu tajaajiltanii dugda keessa duuba kan baddana keenu gooftaan kottooroon isaan maa'eedha. Kan lafatti duute kanaa'eedha. Dhaloota kaleessaan barbaannu waldaa kee dhaloota har'aa barbaanna. Kan barbaadaman dhaloota har'aaf dhaloota boriiti malee dhaloonni kaleessaan dhimma nuun baasan. Dhaloonni kaleessaa